Ajajoonni waraana biyya Itoophiyaa olaanootaan dulli jibbaataa waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf gaggeeffamaa jiru fashalaa'u hoogganaa biyyattii olaanaa Abiy Ahmaditti himanii jiru. Dulli jibbaataa wabo balleessuu fashalaa'u Abiy Ahmad mataa dhukkubsaa akka jirus himamee jira. Erga ajajoonni waraana olaanootaan dulli jibbaataa wabo balleessuudhaaf godhamaa jiru fashalaa'u himanii Abiy cinqii hamtuu keessas galee jiraachuun isaa kan himame. Dulli jibbaataa godhamaa ture humnoota waraana biyyattiin qabdu jajjaboo ammatee waan tureef waraanni gaggeeffamaa jiru kun ammoo waboodhaan ni fashalaawaa bakka hin ga'us jedhame ammoo kan eegamaa ture miti. Kun ta'uu dhabuun isaa ammoo Abiy Ahmad akka malee naasisuudhaan muddamsuu hamtuu keessas galchee jiraachuunsaa himamee jira. Jarmarroon ammoo gudii gurguddoo uumuudhaan ajajoota waraana Abiy Ahmadis hedduu muddamsiisu qofa otoo hin taane ammoo akka isa dinqisiifatanis taasisee jira. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Jarmarroon dinqii gurguddoo uumaa kan jiru. Ajajoonni waraana Abiy Ahmad Itoophiyaan goota akka Jarmarroo kanaas otoo qabaattee jechisiise wal shakkii jidduu isaaniitti uumee jira. Abiy Ahmad ammoo odeeffannoon injifachuu qabna kan jaa waraana bilisummaa Oromoodhaa wabooti. Ni biyyattiidha humni raayyaa ittisa biyyattii waraanicha akka cabsuuf odeeffannoodhaan cimee deeggaruu qaba jecha akka jiranis himamaa kan jiru. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jarmarroo fi waraannisaa haga ammaattis hin danda'amne marroo qabuudhaaf ammoo komaandoon Itoophiyaan qabdu hedduun isaaniitis achi buutee ta'anii jiru. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadha ammoo waraana bilisummaa Oromoo wabo balleessuudhaafis kumni hedduun daaraa botora ta'anii jiru. Kun hunduu ammoo mootummaa Abiy Ahmad qofa tiksuudhaaf akka taasifamaa turee fi akkasuma ammoo akka taasifamaa jiru. Ajajoonni waraana Abiy Ahmad dammaqanii waan hubataa jiran fakkaatu. Ajajoonni waraana biyya Itoophiyaa olaanootaan dulli wabo balleessuu fashalaa'u himuudhaan araaramuu qofaan biyyattiin Jarmarroo fi humna isaa irraa ammoo akka nagaa argattu himaa jiraachuu isaanii odeessi waltajjii ajajoota olaanoo waraana biyyattii keessaa miliqee nugees ni addeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii jabdu yeroo ammaan tanaa kutaalee Oromiyaa mara keessatti humna mootummaa Abiy Ahmad dura dhaabbachuun fudhachaa jiru kanaan humnoota mootummaa biyyaa amma kanneen hoogganan ajajoota dhibbaarraa kaasee hedduu isaanii galaafachaa jiraachuu waboon kan beeksise ammoo bakkoota maras to'annoo jala galfachaa jiraachuu yeroo himaa jiru kanatti humnoonni waraana mootummaa Abiy Ahmad duubatti baqachaa akka jiranii fi iddoowwan baay'eettis ammoo bakka baqarra jiranitti namoota nagaa fixaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo waboon kan beeksise. Weerartoota kanneen jedhuun ammoo humnoota mootummaa Abiy Ahmadii fi humnoota waloodhaa raayyaa ittisa biyyattii deeggaruun Oromiyaa keessa gala mara isaanii barbadeessuudhaafis akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo waboon beeksisee jira. Miseensonni waraana raayyaa ittisa Itoophiyaa hedduun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloorraa waraana bilisummaa Oromootti harka isaanii kennachaa jiru. Hacuuccaa fi cunqursaa sirni mootummaadhaa ilmaan Oromoo irraan ga'uu fi yakkoota suukanneessoo guyyaadhaa guyyatti uummata nagaa irratti raawwatamaa jiran ammoo ijaan arguu jibbuudhaan miseensonni waraanaa raayyaa ittisaa ammoo sabaan Oromoota lammii keenyatti dhukaasurraa lammii keenyaaf dhukaasu wayyaadha jechuudhaan mooraa diinaa diiguudhaan bahuun waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuun himame. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Muggii Ashii fi akkasuma ganda Dolloo keessaa waraanni hedduun miliquudhaan gooticha waraana bilisummaa Oromoo wabootti makamanii jiru. Loltoonni murna mootummaa Biltsiginnaa kunneen oddumminaan magaalaa Muggiirraa akkasuma ammoo magaalaa Seertumii irraa akkasumas ganda Dolloo irraa bahuudhaan nagaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo bira ga'uun isaanii beekamee jira. Loltoonni kunis magaalaa Muggiirraa qawwee turkii hedduu rasaasaa fi bombii magaalaa Seertumii irraa ammoo dachaatu hedduudhaaf rasaasa danuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif yoo oolchan akkasumas ganda Dolloo irraa ammoo qawwee turkii fi dachaatu bombii waliin ammoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchanii jiraachuun beekamee jira. Loltoota kanaafis karaa waraana bilisummaa Oromoo waboodhaa simannaan ho'aan kan taasifameef yoo ta'u ammoo dhumarrattis ilmaan Oromoo meeshaa diinaa baachuudhaan sirnicha ammoo tajaajilaa jiraniin meeshaa fi hidhannoo isaanii ammoo qabatanii gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoottis akka makamaniif dhaamsa isaanii dabarsaniiru.
Walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuudhaan meeshaalee gurguddoodhaan jiddu galeessa amma lixaa fi kaabaa fi kibbatti gaggeeffamus itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola guddaa guyyaa kaleessaa naannoo kaambii Hoomochootti gaggeesseen humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad danuu barbadeessee akka jirus beeksisee jira. Kaambii Hoomochootti ammoo meeshaaleen gurguddoon akka argamanii fi ajajoonni waraanaa hedduunis lolicha gubbatti ammoo kaleessa yoo hirmaatan waraanuma waliin barbadeeffamanii jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n beeksisee jira. Lolli guddaan kaambii Hoomochootti kan gaggeeffameef ammoo meeshaalee gurguddoo achi jiran qabachuudhaaf fi kaambicha dhuunfachuudhaaf akka ta'e kan himame. Achitti ammoo humni waraanaa 8,000 ol akka argamanii fi lolli guddaan ammoo WBO waliin gaggeessaa turanis kisaaraa guddaa irra qaqqabsiisee akka jiru kan himame. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kaambii Hoomochootti ammoo balaa buusuudhaan meeshaalee gurguddoos boojii akka jiru kan beeksise. Lola guddaa gaggeeffamaa ture kana gubbatti ajajoonni waraanaa ol aanoon 3 kan ammaaf maqaan isaanii hin eeramin ammoo ajjeefamuun kan himame. Lolli kunis muddamsuu guddaa mootummaa Abiyyi Ahmadittis uumee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n bara haaraa kanaas ammoo jabeessee loluuf akka jiruu fi hamma bilisummaatti lolichinis dhaabbachuuf akka hin jirre kan beeksise. Tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiruun fuuluma durattis adeemaa jiraachuu kan beeksise mootummaan Abiyyi Ahmadis gama isaatiin waraana bilisummaa Oromoo WBO kibba Oromiyaa fi lixa akkasuma jiddu galeessatti haleelaa jiraachuu kan beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n haleellaan gubbatti banames ofirraa qolannee deebisnee haleeluudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad danuu barbadeessinee kisaaraa waraanaa guddoos irraan geenye jira jechuudhaan kan beeksise. Lolli ammallees jabaatee itti fufee jira. Humnoonni waraanaa mootummaa Abiyyi Ahmad 170 ol ta'anis dhiyeenya kan Oromiyaa gama lixaa fi jiddu galeessaa akkasuma gara kibbaattis bobbaafamanii jiraachuun kan beekame. Humnoonni kunneen meeshaalee gurguddoodhaan dabaalamanii akka ammoo lola kana gubbatti bobbaanis kan himame. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola torbee darbe keessa gaggeessaa tureenis meeshaalee gurguddoo danuu irraa boojii humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad 60,000 lakkaa'aman Oromiyaa lafa awwaalcha isaanii gochuudhaan ammoo injifannoo gurguddoo gonfatee akka jiru kan beeksise. Tarkaanfii jabduu ammoo kaleessa kaambii Hoomochoo irratti fudhateenis injifannoo guddoo gonfatee akka jiru WBO'n beeksisee jira. Oromiyaa keessatti nagaan bobba'anii galuu yaaddoo ergatee bobbolee jira. Qotee bulaan qonna irratti bobba'uunis afaa jira. Barsiisaan barumsaafis akkasuma gama kaaniin hojjettoonnis ammoo gara hojii dileetti deemus sodaataa jiru. Aanota lixa Shaggarii fi akkasuma gama kaaniin godina Harargee lixaa dabalatee baha Wallaggaa fi bakkoota hedduu keessatti ajjechaan bifa addateen uummata nagaa gubbatti raawwatamaa jira. Keessattuu ammoo waggoota 4 darban kana gocha jecha suukanneessaa lammiilee Oromoo gubbatti kan ammaan dura hin baratamin guyyaarraa gara guyyaattis raawwatamaa dhufee jira. Aanota lixa Shaggar keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaadhaa ilmaan Oromoodhaa bifa suukanneessaan ammoo ajjeesaa jiraachuu maddeen kan himan. Akkasumattis godina Harargee lixaa Gobbaa Qorichaa keessattis waraanni mootummaadhaa dargaggoota qarreedhaa fi akkasuma hawwanii fi manguddootaas osoonii fi umriin addan baasin mana hidhaatti gooraa jiraachuuf danuu isaanii ammoo walitti qabuudhaanis ija ummataatii fi akkasumas bosona geessuudhaan rashanaa jiraachuun himamee jira. Kana malees ammoo baha Wallaggaa aanaa Nunnoo Qumbii keessattis loltoonni sirnichaa manneen qotee bultootaa ammoo gubuudhaa fi horii hedduu saamanii jiraachuun kan himame. Kanaan dura ammoo humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa gama Wallaggaa baatii fi akkasuma bakkoota hedduu keessatti ammoo uummata Oromoodhaa qabeenya isaanii biddaan barbadeessuudhaan loowwan saamaa kan ture yeroo ammaan tana humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad itti darbuudhaan qabeenya uummata hedduu manneenis ibiddaan barbadeessanii loowwanis saamaa jiraachuun himamee jira. Ajjechaan murtii seera malee kutaalee Oromiyaa garagaraatti humnoota mootummaatiin bifa duulaatiin raawwatamaa jiru akkaan isaan dallansiisu jiraattonni kutaalee Oromiyaa garagaraa himan. Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti murtii seeraa tokko malee namni otoo mana hidhaan geeffamnee fi qabame seera jala jiru. Kan mana hidhaa geeffames ammoo mana hidhaa keessa baafamuudhaan bosona geeffame ajjeefamuudhaan reeffi isaanii bosonatti gatamaa jira. Haadhaa fi abbaan ammoo reeffa ilmaan isaanii argatanii akkan awwaalleef ammoo bosonatti geessuudhaanis gatanii
bineensi akka nyaatus gochaa jiru. Erga Oromoon bilisummaa argate jechuudhaan himamuu jalqabe asittis ammoo erga ijoolleen maqaa abbaa gadaa dhawattu kan akka Abiyyi Ahmadii fi Birhaanuu Juulaa dabalatee Shimallisii fi kanneen biroo danuun ammoo aangoo gurguddoo biyyattii dhuunfatanii asis daran kootuu ajjeechaan Oromoo irrattis hammaachuu itti fufee jira. Jarri kun ammoo ajjeechaan akka raawwatamuuf gubbaarrais ajaja dabarsaa jiraachuun isaanii kan saaxilame. Uummanni Oromoodha nagaan bobbee galuttis yaaddoo hamtuu keessa seenee jira. Oromiyaa keessatti namni nagaan bobbee galee carra qabeessas jedhamaa jira. Yeroo kanatti ajjeechaan hamtuun suukanneessaan uummata fuulduratti gandoota magaalotaa fi akkasuma gama kaaniin hamma mana hidhaatii fi bosonattis raawwatamaa kan jiru. Humni mootummaadha dargaggoota danuu isaanii harka dudduubatti hidhuudhaan kaanis ammoo manuma hidhaa keessaa baasee hallayyaa yookaan ammoo holqa gubbaa geessuudhaanis rashanuutu argama. Yoo ammoo gocha kana raawwatanis suuraawwan garagaraa kaafamuudhaan akkasuma hamma viidiyootti illes qoodamaa jiru. Dhimma kanarratti ammoo ajajaa waraana biyyattii olaanaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaatii fi Muummee Abiyyi Ahmaditti qubni qabamaa kan jiru ammoo jarattiin gocha kana raawwachaa jirtu saalfii tokko malees itti fufanii jiru. Qaamni namoota nagaa meeshaa maleeyyii walitti qabuudhaan fixaa jiru kun ammoo humnoota mootummaatii fi qondaalota mootummaa olaanoo akka ta'anis saaxilamee jira. Biyyi takka tola namatti kennamee beeku hin jiru. Itti dhiiguun dirqama. Itti dhiigaa jirra. Itti dhiigneefinne walakkaa hir'uu sana afaan biraan geenyeerra. Achi jira qabsoon bilisummaa Oromoo amma. Siyaasaanis, dinagdeenis, hawaasummaanis, waraanaanis. Kana gochuufoo eenyuunuu hin gargaarsifanne, eenyu biraayyuu gargaarsa hin barbaanne qabsoo ofitti hirkannoo sabni Oromoo gumbii isaa, kiisii isaa, onsee qullaa godhee ilmaan isaa hagabse. Qabsoon kun hegeree kiyya, boruu kiyya, roorroon amma keessa jiru keessaa na baasa, rakkoon amma jiru keessaa ifatti na baasa jedhee itti of kitime. Qabsoo of gargaarsa ofitti hirkannoo akkasiitiin keessumaa waggaa 5 hanga amma jirrutti kan yeroo kamuu caalaa koddaan baannu, eeleen baannu Oromootu bakka kana qaawwa kana guute. Bosonan teenyu riphee lolaa seera riphee lolaa faana balleessinee aara balleessinee miti. Dachee bal'aa Oromiyaa keessatti magaala keessa jiraanneetu lolaa jirra sadarkaa kanarra dhagaye. Gammoojjii keessaa baheera, baadiyaa keessaa baheera, magaalota seeneera, bakka handhuura gabrummaan lafa itti qabattee nu ciniinte sana gara buqqisuutti yeroo deemurra gaheera. Inni kun immoo firri akka firaatti beeka, diinni akka diinaatti ni hubata.